Cimdoon maali faayidaa fi miidhaan inni qabsoo Oromootiif qabu maali waan jedhu irrattu yaada kaasessu sun ammaan tanallee waan xiqqoo irra bubuusee dubbachuu deema. Cimdoon gamtaa taaktikaa waraanaa kan yeroo gabaabaa humnoonni Eertiraa mootummaan Eertiraa biyyi Eertiraa bulchaa jiruu fi warri Tigraahii TPLFin naannoo Tigraahii bulchina jedhamuuf faannoo haga tokko tamoo humnoonni waraana naannoo Affarii kan mootummaan wal lolaa jiranii uguggumuu jedhamuu fi haga tokkollee tamoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii itti dabalatan warra kanattuu hoogganaa gamtaa jedhamu. Gamtaan kun akkuma sila dubbannetti kaayoo siyaasaa waan tokko hin qabu. Kaayoo siyaasatiin kan hin qabne gamtaan kun wanni isaan walitti fide yoo jiraate jibbinsa. Jibbinsi kunilleen mootummaa Abiy Ahmed maqaa haadhaawatanii malee mootummaa Abiy Ahmediin duubattu warra kaabaa Tigree fi Amaaraa fi Eertiraa ka dadhabse qoqoodee wal nu nyaachisee bara bulchiinsa dheeressuu ka barbaadu warra kibbattu yookaan Oromootu aangootti dhufa jira. Rakkoon irra dhaqqabaa jirtu kan hundaafiyyuu miidhaan Oromoodha. Sababni Oromoodha. Oromoo kan aangoo irraa ari'uu qabna yookaan kaasuu qabna. Lamoo akka aangoottu hin dhiyaan godhuu qabna ka jedhu olaantummaa kaabaa. Kaabii jechuun seenaa guddaa qabu kan Itoophiyaa hundeessuu yeroo ammaan tana moggaatti dhiibamee hacuucamee waan jiruu fi olaantummaa kaabaa kan deebisna. Kanaaf ammoo Oromoo fi Oromummaa barbadeessuu qabna. Rakkoo kan hundaafiyyuu yoo Oromummaan barbadooftee falli ni deebi'a waan jedhu yaadi isaanii kan isaan ammaan tana finiinsaa jiranii kun ammoo karaa miidiyaalee Hiwwaati deeggaranii fi akkasumas karaa miidiyaalee maqaa faannoo dhaawatanii yeroo ammaan tana hafarfamaa jira. Yaadi kun bal'inaan rakkoo kenna hundaafiyyuu Oromummaadha. Dhibeen nu qabnu dhibee kanaa furannee jennaan jechuun waliin taane tokkummaan gamtaan mootummaa Abiy Ahmed kan ofirraa deemsine ummata Oromoo kanallee adabnee jennaan akkaataan isaan yaadaa jiran akkaataa kana. Ummati Oromoo adabamuu qaba. Oromummaan baduu barbadaahuu qabdi. Kan ammoo mataa warraa Isaayyaas Afwerqii kanaan dura bara darbee waggaa 34 bilisummaa Eertiraa gubbaattuu gaaf kabajame gaaf Afrikaatiif rakkoon guddaan Oromummaa jedha dubbata jira. Miidiyaan afaan Amaariffaa dubbatanii ka faannoo deeggarra jedhan Oromummaa baalee gizee taranyaa maalii jedhanii waan akkasii kan dubbachaa Oromoon aangootti dhiyaachuu hin qabu. Odoo dhugumaanuu taranyummaan banan jiraatellee yeroon kun taraan kun dabareen kun ka Oromoo waan jedhullee namananii Oromoo balleessuu qabna waan jedhan irratti odeessaa turanii warri Tigraahii akkas afaan guutatanii Oromummaa jechuun leegee baatan OHDR biltsiginna jechuudhaanii warra kana balleessuu fi dhaadachaa turanii amma marii hin barbaannu araaruu waan tokko hin barbaannu mootummaa Abiy Ahmed dhabamsiifne awwaaluu qofa waan jedhu lallabaa jiran. Warri gamtaan kun walitti dhufnee jedham odoo hin dhalanne gamtaan kun waan diigame fakkaata. Odoo hin dhalanne gamtaan kun waan du'e fakkaata. Ka jalqaba Jawaar Mohaammed ergamaa mootummaa Abiy Ahmedittu gabbahee nu diigaa jira jechuudhaanii faannoon Wallagga keessatti socho'u Bizaamoo ka jedhamu ka Wallaggaan ka Amaaraa jedhee Wallagga deebisuu barbaadu faannoo kan mootummaatti hundeesse yookaan mootummaatti harka keessaa qaba jechuudhaanii faannoo xiqqeessuuf faannoo busheessuu fi waan akkasii carraaqee waraana bilisummaa Oromootii fi faannoo jidduutti wal dhabee akka uumamu shakkiin akka uumamu godhe jechuudhaanii Jawaar Mohaammed irratti duula guddaa akka banan keessattuu miidiyaan akka Staaliin Gabrasillaasitiin hoogganamu Zaara Miidiyaa Neetwoork ka jedhamu yeroo ammaan tana ajandaa waraanaa kan lallabaa jiru adda durummaan isaa duula guddaa banee ture. Kaan ammoo Masaayii Mokkonnin faati duula guddaa Jawaar Mohaammed irratti bananii jiranii sun qofa miti. Miidiyaan afaan Amaariffaa dubbata ka maqaa faannoo dhaawata hedduun isaanii aktivistii warra ka Amaaraatiif ka Tigreelleen Jawaar Mohaammed irratti duulaa turan. Kaan ammoo Iskindir Neggaa namni jedhamu gaazexeessaan duraanii Baaldaraasii dhaabbata jedhamu ka Finfinnee fi falmadhaa jedhu ka hoogganulleen cimdoo kan hin deeggaru gaafii hedduu qaba. Adeemsi murtiin kun itti murtaa'e sirrii miti. Warri ammaan tana gamtaa warri faannoo wajjin uumne jedhamu kun diinaan isaa loluu fi bosona seene jechuun dubbachuun isaallee falmii guddaa akka kaasee duulii guddaan kan gosa Jawaar Mohaammed irratti baname kana Iskindir Arbenya jechaa faarsaa turanii Iskindir maqaa adda addaa kennanii fi faarsaa turan ammaan tana duula guddaa irratti banamee jira. Miidiyaan jechuun warra Hiwwaati wajjin dhaabbatu gariin jenoosaayididhaan himatamuu qaba. Duguugga sanyii keessatti hirmaatee jira. Yakka hedduu hojjate jechuudhaan duulii guddaan irratti banamee jira. Iskindir Neggaa waan dhuunfatee fi ilaalcha siyaasaatiillee wal qabate gariin ammoo akkuma dubbadde namni cimdoo dhaabuu keessatti gumaacha guddaa goona jechuudhaanii cimdoon kun bifa gamtaa siyaasaa akka qabaatu fakkeessuu fi carraaqaa ture keessaa tokko
nama Andargaachoo Tsiggee jedhamu. Andargaachoo Tsiggee jechuun gameessi siyaasaa kan Gimboo ሰባት Arbanyooch Gimbaarii fi Qenijjitii illee dhaabbata adda addaa keessa yeroo adda addaa keessa ture. Izeemaa keessa ture yeroo dhumaa waan kana wal qabatee waan inni dubbate tokko inni dallansuu guddaa uume jira. Dallansuun guddaan inni uume tokko lafa Tigraahii qabame yookaan ammoo faannoon fudhate akka Walqaayitiif Tsagadee Hewwaat deebisuuf ammaan tana hin carraaqu jechuudhaani gaafii suni bulfatee jira jechuudhaan dubbasuun warra Tigraahii bira dallansuu guddoo uumte jirti. Warri faannolleen deebii kenneef jirani lachuu akka fakkaatutti Andargaachoo Tsiggee irratti warri maqaa faannoo dhawatulleen warri maqaa Hewwaat hidhatulleen duulaa jiranii tsimdoo diiguu fi gabbahee innilleen ergama mootummaa Abiy Ahmedii waan jedhuuni himatamaa jiranii yookaan ammoo tsimdoo diiguuni namni kun bara kamiyyuu irra kaasee nyaapa Amaaraati diina Amaaraati Amaarii hin jiru jedhee kitaaba barreessee ture. Kitaaba keessatti yookaan yaada kan barreessee ture. Tigraay irratti ammoo jenosaayidii lallabee ammaan tanallee ummanni kullachuu ummata Amaaraatii fi Tigraay jenosaayidii yookaan duguugga sanyii ajjeecha sanyii balleessa sanyii irra of dandamachuu fi wayitaa isaan carraaqaa jiranitti yaada gamtaa ummata kan lamaanii diiguu fidee jechuun dubbatanii jiran. Kaan ammoo Asrees Maaree namni jedhamu dubbii himaa faannoo ofiin ka jedhu namni kun waan jedhutti tsimdoo wanni jedhu sochii ummataaf ummata jedhamu keessa faannoon hin jiru. Dogongorii Iskindirilleen asittu. Iskindir jechuun tsimdoo waan balaaleffateef sochii ummataaf ummata jedhamu keessa hin jiru. Garuu gamtaa waraana Abiy Ahmedii dhidhimsuuf yookaan Abiy Ahmedii aangoorra kaasuuf dhaabbate keessa ni jirra jechuudhaan dubbatanii jirani. Haga torbaan kana hundaayyuu tsimdoon dhufee tsimdoon qophaahee tsimdoon boqonnaa dhumaatii mootummaa Abiy Ahmedii garagalchuu deema. Wani nagaddisiisuu mootummaa Abiy Ahmedii ka garagalchuu deemu Isayyaas ta'uu isaati tsimdoon dhumatee fi Abiyyi gardeemin qabu. Abiyyi gara Imaaraatitti baqachuu deema. Abiyyi akkas ta'uu deema. Daqiiqaa dhumaa gubbaa jirra. Tsimdoon dhufee isinii dhumattee OHDN Biltsiginnaa Oromummaa boollu qotattan seena maali jedhanii odeessaa turani. Amma ammoo torbaan kan Jawaar irratti durani Iskindir Naggaa irratti duraniiti Andargaachoo Tsiggee irratti durani walirratti duraniiti warri tsimdoo ofiin jedhu kunini akka warra Baabiloonii afaan dubbachuu wal dhabuutu jiran. Kanirraa kan ka'e tsimdoo gamtaan jedhamu kunini odoo hin dhalanne du'ee jira yookaan salleessa tahee jechuun akkasittuyyuu tsimdoon farra tahee jira. Tsimdoon kun jechuun akka hin jirre dubbachaa jiran. Ana ammoo kanaan wal qabatee wanni hin jiru tokkotu jira. Gamtaan tsimdoo jedhamu kun kaayoon isaa kaayoo siyaasaa hin qabu. Gamta jechuun Abiy Ahmedii aangoo irraa buusna waan jedhuuni socho'aa jiranii. Abiy Ahmedii akka isaan itti ilaalaa jiran Abiy Ahmedii jechuun Oromummaadha. Oromoo aangoo irraa buusna waan jedhuun jibbiinsa Oromootii fi hammeenya Oromootiin kaanii warri faannotii fi warri Amaaraalleen warri Eertiraalleen suni alatti warri Tigraahii warri Eertiraatii fi warri faannoo kan Amaaraa jirute. Jibbiinsa Oromootiin alatti wanni walitti fida ajandaa waloo hin qabani. Boor wal nyaachuu deemanii akka gamtaa taaktikaa Abiy Ahmed gaafa waraan Tigraahii dhaabee Eertiraa faannoo fi waraanii Itoophiyaa waliin lolaa turanii achiin duubatti ajandaa waloo jibbiinsa warra TPLF Tigraay malee waan hin qabnee fi deebi'anii wal nyaatanii wal barbadeessanii faannoon faalleen TPLF faalleen borii waliif hin taane waraan har'aaf bulfanne Abiy Ahmed dhoofne bor walitti deebine jechuudhaani warri akka Moonjoriinoo faatii dubbachaa jiranii warri Tigraahii kabira dubbachaa jiranii faannollee waan wal fakkaata lafa qabanne tokkollee hin dhiisu jechuun dubbachaa jiranii kunin gamtaa yerooti jibbiinsa fi hammeenyanii kamasakamu jibbiinsa fi hammeenya Oromootiin kamasakamu kanaan alatti kaayoo siyaasaa imaammata siyaasaa ilaalcha siyaasaa ideoloojii waloo kallattii Itoophiyaan itti deemtu irratti waan tokkollee wanni isaan walii galan wanni isaan wal fakkaatan hin jiran waan hundaaniyyuu duddaa gara kaan tokkini warri faannoo kalee jenosaayidii Tigraahii dhiyaa keessattuu godhe jedhe TPLF himata. Warri Amaaraa ammoo faannooni Hewwaat waggaa 37 fi waraan durattuu banee Amaaraan jechuun akka inni badu barbadaa'u maanifestoo keessattuu barreeffate jedhanii jibbiinsa daangaa hin qabneen jibbiinsi kun gareen isaanii jechuun jibbiinsa bar durii seenaa irra kaasee haga ammaan tana asiin bahe hundaayyuu agarsiisaa wal dhabaa wal nyaachaa walii kaa jiranii. Kanaaf warri faannoo fi warri tsimdoo maali ufin jedhani ka Tigraahii kunin Eertiraalee dabalatee torbanum tokko torban lama keessattuu dhufne 4 kiilootti nu eega jechaa turanii ammaan tana akka warra Baabiloon afaan dubbachuu gargar faffacahuu
didiigamuu jalqabanii jiranii gamtaan haqirratti hin hundoofne akka inni badu akka inni barbadaa'u wanni dubbatamuu wanni jiru kan fakkaataa jechuudha. Kanaan wal qabatee wanni an jedhu sunitu jira. Warri kunin farra Oromooti, diina Oromooti, nyaapha Oromooti. Kanaafuu Oromoon qaama jechuun Bizaamoo Wallaggaan handhuurri sabboonummaa Oromoo Bizaamoo jedhu Bizaamoo deeffadhaa jedhu handhuurri qabsoo Oromiyaa bira Finfinneen Amaaraa jedhu dharra deeffadhaa warra jaarsoo deeffadhaa Salaalee deeffadhaa Kiyyuu deeffadhaa Fichee deeffadhaa Alii Dooroo deeffadhaa Sanbira darbee Harar deeffadhaa jedhu maalii Amaaraanoo maalii Faannoonoo jedhu qaama san wajjin qaamni Oromoo kan hojjetu kamiyyuu adda gad bahee waan kan uummataaf diriirsuu qaba. Maaliif yoo Faannoo wajjin kan hojjettaat warri hojjechaa jiru waan jiru natti hin fakkaatu. Waraanni bilisummaa Oromoo hojjechaa jirra yookaan gamtaa kan keessa jirra waan jira gammaan tana waan hin dhageenyeef waraanni bilisummaa Oromoo gamtaa kan keessa jira yookaan ammoo gamtaa kan keessatti hoogganamee maasakamee uummata Oromoo gaafii deebisa jedhee waan amannatti hin fakkaatu. Yoo akkas kan jedhan taate maaliif gamtaan kun barbaachise eessattuu gamtaa kan mallatteessanii maalirratti walii galanii gaafiin Oromoo akkamiin deebuu dandeetti waan Oromoon jechuun barbaaduu fi gamtaan kun barbaadu dagara waan kan akkamiin walitti araarsuu danda'anii yoo karbaasii yookaan ammoo road mapping siyaasaa kan isaan qabaatan jiraate yookaan waliigalteen iccitiin mallattaa'ee waliigaltee kan akka nu beeksisan barbaanna. Maal jennaan dhaabbanni kunin Port Sudan keessatti Nairoobitti walgahii godhatee walgahii bifa siyaasaa waan kan qabsiisuu fi godhatee waan jedhamu tokkotu jira. Waan san gubbaatti yoo abaa'oon kan argamee marii attaate marii kana uummata isa deeggaruu uummata qabsoo Oromoo deeggaruu kanaaf beeksisuu qaba. Deeggartoota dhaabatiif yoo akkam xiqqaate beeksisuu qaba. Maal jennaan uummata Oromoo sodaa hedduu qaba. Cimdoo waan jedhamu kana Zammanee Kaasettuu hoogganaa jedhama. Zammanee Kaasee Wallagga keessatti waan dhaqqabse badini dhaqqabse Shawaa Kaabaa keessatti badini dhaqqabsin beekama. Ammaan tan cimdoo namni hoogganu Zammanee Kaasee kan yeroo adda addaattu jechuun laftii Oromoo kun ka Amaaraa jedhee akkamiin hoogganaa waloo cimdoo tahuu danda'a. Akkamiin irratti walii galanii waan jedhu kan kaayoo cimdoo kana akka babal'isanii nu addeessanii gaafachuu barbaada. Kaan ammoo hayyooti Oromoo beektonni Oromoo Abiy Ahmed jibbuun imaltan. Abiy Ahmed waan hamtu waan gurguddoo waggoota 8 kan uummata Oromoo godhee jira. Faannoo kanallee isuma nurratti dhale isumattuu ijaara Oromoo gubbaatti Oromoo kan tuffachiisee xiqqeesse Oromummaa kan tuffachee xiqqeesse seenaa Oromoo waggaa 30 40 50 qabsoon kun irratti walii galte dubbii jechuun himaansa abaa'oon laf kaa'e abaa'oo qofa sun taane ka siyaasan Oromoo irratti walii galle diiguudhaanii gara Itoophiyaatti dhufne jechuudhaanii Oromoo busheessee xiqqeesse maqaa har'a Oromoon ittiin qabdu kana yookaan maqaa Oromoo ittiin xureessanii Baalee gize kan ittiin jedhanii yaaman, tereenya jedhanii kan ittiin jedhanii yaaman waan kan cufaayyuu ka godhe Abiy Ahmedii mootummaa isaatidha. Faannoo kana ijaaruun, gurmeessuun, hoogganuun waan isaan barbaadan godhuun nyaapha jechuun yookaan farra Oromoo ka kanaan dura dadhabee laafee ka Oromootu kaasee waan kan cufaayyuu uumuu danda'e Abiy Ahmediiti. Mootummaan kun badii guddaa uummata Oromoo gubbaatti geggeessaa jira. Ammumaan tana dubbachaa jirru Wallaggaatti Arsiitti bakka hedduu keessatti miidhaa dhaqqabaa jiruuf mootummaan kun itti gaafatamaadha. Bakka hedduu keessatti waan ta'aa jiruuf mootummaan kun itti gaafatamaadha. Mootummaan Abiy Ahmed miidhaan isaa yoo gargari kan diriirsuun taate badiin inni dhaqqabsee gad hin dhiyaatu. Kunin mootummaa yakkamaadha waan hedduun. Mootummaan kun mootummaa jechuun gaarii jedhee ani faarsu bira dhaabbadhee fi loluu fi qabsaa'u miti. Mootummaan kun badii gurguddoo uummata Oromoo irratti kaleellee dhaqqabsee jira. Ammaan tanallee dhaqqabsee jira. Kunin dhugaadha. Kan irraa kan ka'e namni hedduun mootummaa waggaa 8 uummata ofii uummata isa aangoottu baase irratti lola banee lola labse. Mootummaa jechuun galaana keessa qurxummii balleessuuf galaana gossuu qabne jedhe kan Fiqaaduu Tasammaa dubbata mootummaa gosa kanaati. Ammumaan tanallee nyaaphii karaa hedduun kahee karaa kaabatiin karaa hundaanuu dhihaatiin nyaaphii mootummaa kan irrattuu ka'e yookaan uummata kan irrattuu ka'e hagarraan tanallee mootummaaf beekuu dadhabe firii Oromoo Oromoodha. Oromoon jechuun waliin dhaabbachuu qaba tokkummaan Oromoo ni barbaachisu waan jedhu hubachuu dadhabe. Oromootu aansee Oromoof katahuu gamtaa uummattoota kibbaa wajjin dhaabbachuu qaba jechuu wallaalee hardhallee warra kaabaasu warra abaabbalatu. Hardhallee warra kaabaasu warra shalachuu barbaadu.
har'a illee warra kaabasu warra gunachuu barbaadu warra aflammii afaan dubbata warra jechuun Oromoo biratti waan biraa dubbatan Amaaraa bir deeme waan biraa dubbatan warra ejjannoo hin qabne warri yaadi isaanii faffaacawaati warra gaafii Oromoo fedhii uummata Oromoo malee hubannoo uummata Oromoo malee beekamtii Oromoo malee gabayaa baasee gurguruu fi warra biraa guuzaa yookaan dabootti yaammata warra gos kanaati. Mootummaan Abiy Ahmed rakkoon isa gadin dhiyaatu tarreessa jedhama. Waraana uummata Oromoo inni wajjin qabu fi rakkoon inni qabu yoo haasofne keessa hin baanu guyyaa guutuu haasofne rakkoon kun jirtinu cuftinu iyyuu ni jirti. Rakkoon kun cuftinu jirti ni beeka. Dallansuu kan hin qabdani ni beeka. Warri hayyoonni Oromoo haa ta'uutii malee mootummaa Abiy Ahmed jibbuu fi kaayoo uummata Oromoo dura dhaabbachuu waan lama waan adda addaati. Mootummaa Abiy Ahmed jibbuu waan tokko. Oromoon mootummaa kana ka'ee ofirra waan tokko godhuu qabaa jedhanii yaamichi dhiyeessuun waan tokko. Garuu warra faannoo Oromummaan nyaaphaa Oromummaan baduu qabdii ka jedhu warri ilaalcha dugugga sanyii qaba. Sanyii Oromoo balleessuu barbaada. Lammata akka isin 4 kiilootti hin dhiyaanne isin goona warri qaroomina hin qabne warri Itoophiyaa diige. Nuttu wal nyaatee carraan isaanii uumame har'a dhuftanii buqqeen dhakaa cabsite bakki keessan isin deebisna warri jedhu. Warri isin Maadaagaskaarii dhuftanii lafti isin irra jirtan cuftunuu keenya jedhanii Oromoo beekamtii hin kennin. Warra Oromoo balleessuu barbadeessuu barbaadan qaama gos kana warra jechuun wal yaamaa jira yuusee akka waraabessaa lafa Oromoo fudhachuuf. Keenyalleen keenyuma keessanilleen keenya jedhee warra beekamtii Oromoo barbadeessuu fi qophaawan warra kan bir dhaabbachuun akkamiin Oromoo gargaara. Cimdoon akkamiin gamtaa siyaasaa ta'uu danda'a. Naagala gariin keessan uummata Oromootiif uummata Amaaraa waliif fiduu barbaadan uummata Oromootiif uummata Tigree waliif fiduu barbaadan araara buusuu barbaadanii siyaasaan Itoophiyaa keessa jiru kun inni siyaasaa uummata akka inni ta'u gamtaa siyaasaa waaraa hundeessuu fi istiraatejii gosuutiin socho'uu barbaadan naagala hedduun keessan yookaan gariin keessan. Garuu wanni kun akkamiin waan ammaan tana gamtaa faannoo jedhu kan wajjin gamtaa cimdoo jedhu kan wajjin deeme mana addeessa naa ibsa warri yaada kan qabdan. Warri jechuun miidiyaa Istaaliin Gabrasillaasee gubbaa deemtanii haasoftan yookaan ammoo miidiyaa biraallee dhaqxanii dubbattan anker miidiyaa haa ta'uuti cimdoo deeggaruuni yookaan ammoo wanni cimdoon itti jiru kun inni sirrii yookaan ammoo wanti kun jechuun ni barbaachisa uummata Oromootu warri jettan dubbattan akkamiin ta'uu danda'a cimdoon kun mee cimdoon kun akkamiin uummata Oromoo gargaara nu addeessa anjibbiinsa Oromoo hammeenyi Oromoo hin qabdan jedhee hin yaadu. Mootummaa Abiy Ahmed irraa waan abdii kutattaniif mootummaan Abiy Ahmed badii uummata Oromoo irraa dhaqqabsaa waan jiruuf dallansuu miira dallansuu keessa seentanii waan kana akka gootan naf fakkaata. Malee jibbiinsa Oromoo waan qabdaniin hedduun keessan warri waan kana amma godhaa jirtanii mootummaa Itoophiyaa ka adda adda balaaleffachuun qeequun qabsoo Oromoo ka qeerrootii fi waan ammaan tan jiru deeggaruun umrii keessan guutuu bifa adda addaatiin warra dabarsitan. Haqa Oromoo warra awwaaluu barbaadu miti. Dhugaa Oromoo warra awwaaluu barbaadu miti. Yes, Abiy Ahmed rakkoo guddaa qaba. Garuu wanni isaan hojjechaa jirtanii warra cimdoo kana dhaadheessuun wanni kun sirri wanni isaan godhaa jiran kun akka gaarii fakkaatu godhuun miidhaa qabsoo Oromoo irra dhaqqabsaa jirtanii hubattanii. Akkamiin Oromoo gargaara waan jedha hayyee miidhaa dhaqqabsaa hin jirtanaa jennuutiyyuu. Akkamiin wanni cimdoo jedhamu kun Oromoo gargaara waan jedhu odoo addeessitanii odoo gargaree diddiriirsitanii akka malee gaarii jedhee yaada. Cimdoon kun jechuun akkuma waraanii bilisummaa Oromoo cimdoo wajjin jiramoo hin jiru yoo jiraate taate maaliif keessi jira faayidaan inni Oromoof buusa gaafii Oromoo akkamiin deebisa ka jedhu ibsuu qabdan jedhu warri cimdoo deeggartanii yookaan ammoo cimdoo kanaafi dubbii himatatanii dubbattanii waan dubbattan sani maaliif akka dubbattanii yoo karaa Oromoo miidiyaa Oromoo gabbaatanii Oromoof ibsitan akka malee gammadaa jechuudha akka malee jaaladha jechuudha. Suniin alattuu ammoo mootummaan Abiy Ahmed Oromoof hin ta'u mootummaan Abiy Ahmed Oromoo miidhaa jettanii sochiin isaan sochootan sun rakkoo waan tokko hin qabu dhugaadha. Abaa'oo diigee jira, kafaa'oo diigee jira, beektota hedduu dhabamsiisee jira, hayyoota dhabamsiisee jira, jajjaboota Oromoo warra ta'an jechuun biyya baasee jira. Naagala kun cuftin iyyuu rakkoo mootummaan kun qabu. Kun naagala. Kun cuftin naagala. Garuu waan tokko miira keessa seennee waballeessuu hin qabnu. Abiy Ahmediitii fi uummata Oromoo, Abiy Ahmediitii fi qabsoo Oromoo addaan baafachuu qabna. Addaan baafachuu qabna. Yes, Abiyyi jibbitan malee qabsoo Oromoo hin jibbitanii hin beeka. Abiyyi jibbitan malee uummata Oromoo hin jibbitanii hin beeka. Abiyyillee jibbitanii faannoon uummata Oromoo irratti dhufee
Maadaagaskar san deebisna jechuudhaan ummata Oromoo akka inni buqqisu akka inni dararu hin feetanii warri Tigraahii kalee jechuun uf dandamachuuf jenosaayidii irraa of hambisuuf kalee wanni isaan godhan sirrii dhuga nuun hundinuu deeggarree jirra wanni isaan sochii warra kakalee sun jechuun Hewwahat waraanii bara 2022 waraan haqaa ture ufittisuuf wanni isaan godhan yeroo sanitti yeroo faannoo milishaan adda addaa irratti duulte liyyuu hayliin Amaaraa waraanii Itoophiyaa irratti duulee Eertiraa duulsun ufittisuuf har'a ammoo akkasii miti wanni isaan barbaadaa jiran har'a Finfinnee deemnee akkas godhuu deemna 4 kiiloo nuu mala fedhii bolola aangooti fedhii aangoo kadaangaa hin qabne jibbinsa hammeenya ummata Oromoo kadaangaa hin qabnetti warra kan sochoosaa jira mootummaa Abiy Ahmed deemnee awwaallu malee jechaa jiran warri qaroom qaban siyaasaa keessatti akka warra Amaaraa gad baasanii Oromummaa Oromoo jedhanii hin dubbatan yookaan ammoo akka Isaayyaas Afwerqii rakkooni gaafa Afrikaa rakkoon Itoophiyaa Oromummaan jedhan warri abshaalummaa malaa itti deemaa jiranii warra ammaan tana Oromummaan diina jedhu yookaan Oromummaan baduu qabdi kafaanno warri gargaaraa jiru waggoota 3 kanaaf warra Tigraahii kan isaan malaa itti deemaa jiran kanaaf sanuma warra kaabattu warra kibba aangoo irraa buusuu qabna tokkutaana warri tokkutaana Amaaraa Tigree Eertiraa tokkutaana Oromoo dhidhimsina Oromoo balleessina warri kaaba Oromoo aangoo irraa kaasna okay warri si dhufaa jiru nyaapha aangoo irraa si kaan si balleessin jedhu maaliif bir dhaabbat maaliif deeggart sababa maaliitiif maal argachuuf bu'aa maalii buufachuuf ummata Oromoo akkamiin gargaar qabsoo Oromoo akkamiin gargaar waan kan akka deebistan barbaada kabajan sin gaafadha mootummaan Abiy Ahmed ammoo wanni kun dhufaa adoo jirtu waan dhufaa jirtu adoo gartu hagiyoomi ija dunuunfatte hagiyoomi ija cufatte ummata Oromoo kallatti hundaa waraana irratti banta hagiyoomi Wallagga dirree waraana goota hagiyoomi ammaan tan Arsiillee dirree waraana goota hagiyoomi Oromoo irratti jechuun waraana banta maaliifi wanni kun jechuun isinii galuu dadhabe warra Biltsiginnaa warra dadda Abiy Ahmed wajjin jiru nyaaphii guddaan tokkini kaqaawa waan kan cufaaf iyyuu bane ilaalcha mootummaa Abiy Ahmediit kaayoo mootummaa Abiy Ahmediit kun akkam isinii galuu dadhabe qaawa kan yoom cuftani yoom Oromoo waliin teette haasofti yoom Oromoo wal birteesse dubbachuu dandeetti rakkoo siyaasaa ofii furachuuf yoom Oromoo walii galte ammallee taanan saayidii qabannee Biltsiginnaa jalfiiguu abaa'oo maaluun tan Oromoo wal dhufuu qabdi balaan deemaa jirtu as deemaa jirtu balaa akka malee guddoo waan taateef gabaabse kan jedhee jira amma waan biraati dubbiin an dubbadde kunin maaliif dubbachaa jira dumans waraana kagara Itoophiyaa kagara Oromoo dhufaa jiru waan hubadheef waan argeef an kanaaf jechuun wanni an dubbadheef wanni an dubbadhe kun yoo bor hin dubbanne akka ittiin gaabbiniin sheenuufneef dubbachaa jira malee ajanda waraana ka deemaa jiru ka Biltsiginnaa haa ta'uti ka qaama kamiyyuu hin deeggaru awwaa tokkottu aman akkuma dubbachaa jirru oduu amma dubbachaa jirru mootummaan Biltsiginnaa haleellaa diroonii Tigraay bakka hedduu keessatti godhuu deemu jira yookaan godhaa jira haleellaa diroonii sherariin attuu aanse haga ammaan tana situation roomii keessaanii warri diroonii taph ijoollee jedhanii ilaalan dirooniin haleellaa dhahiinsa gaggeeffamaa jira kun jechuun maali mootummaan Abiy Ahmed warra TPLF dadhabsuu fi meeshaa Eertiraa isaan irraa argatanii barbadeessuu fi hoggansii Tigraahii adamsamuuf yookaan sodaan akka keessatti uumamtuu fi nu gargaaraa jedhanii deemaa jiran ana ammoo olaantummaa diroonii qabaadhi yookaan deeggarsa biyyalaa qabaadhi akka warri faannootii fi warri Shaabiyaa jechaa jirutti Misriin gargaarte Suudaan gargaarte Saawud Arabiyaan gargaarte waan fetoo qabaatte ammaan tanatti waraanii Itoophiyaa hin barbaachisu jedhee yaada waraanii jechuun Itoophiyaa ammaan tanatti hin barbaachisu Itoophiyaan ceekuu yookaan ammoo gurmuu waraan ittiin badhatu ikoonomiin biyyi sun hin qabu waraanii biyya sun barbadeessuu miidhuu danda'a kanaafuu dinagdeen biyya waraana baachuu jiraachisuu hin dandeettu waan taateef waraanii Itoophiyaa hin barbaachisu karaa araaraatiin karaa abshaalummaatiin karaa qarooma qabuun waan kan diiguu waraan kan hambisuu barbaachisaadha gamtaan jechuun dhaabbatee sulleen karaa nagaatiin karaa araaraatiin warri sun nagaatti karaa araaraatiin gara dirree araaraatti fiduuni gamtaan badii amma mootummaan jedhee himatu kun dhaabbachuu qaba kanaaf waliigaltee Afrikaa kibbatti Hewwahat wajjin mallatteeffame kabar 2022 sun hojiirra ooltuuf mootummaan kun socho'uu qaba araaraa karaa Obasanjootiin jalqabame
Araara jechuun mootummaan Ameerikaa illee deeggaraa jiru, gamtaan Awurooppaa illee deeggaraa jiru, gamtaan Afrikaa hundinuu deeggaraa jiru kana carraa araara kanattuu fayyadamuun mootummaan kun rakkoo warra Hewwahaati wajjin qabu furachuu qaba. Maddi rakkoo guddaan tokkini Hewwahaatiif Eertiraadha. Eertiraa wajjin balbal galaanaatiin walii qabatee wanni deemaa jiru kunin karaa nagayaatiin karaa dippiloomaasiitiin akka fala argattu mootummaan dursa dippiloomaasiif dursa araaraaf dursa nagayaaf dursa ollummaa dansaa fi michoomaa fi yoo kenne Eertiraallee wajjin rakkoo qabu furate balbal galaanallee haala jechuun horii fudhi jedhuun haala gosuniitiin wal danda'anii horii fudhadhe waliin jechuun Eertiraa wanta argatte Itoophiyaa wanta argatte karaa nagayaatiin galaan diimaa irraa biyyoonni lachuu bifitti fayyadamuu danda'u irratti odoo xiyyeeffatame gaarii. Mootummaan kunin warra Tigraay wajjin araara jechuun fiduu qabu danda'a. Kanaaf Obaasanjoon achi deemee jennaan akka isaan rifatan argitanii jirtanii. Cimdoo diiguu fi maali. Yaa araari baay'ee barbaachisa. Araari nagaan hin barbaachisa. Dinagdeen biyyi suni waraan baachuu hin dandeettu. Waraanii kanaan duraayyuu miidhaa guddaa biyyi sun kaffalchiisee jira. Ka ammaan tanallee ammoo miidhaa akka malee hamaa kaffalchiisuu danda'a. Keessattuu yeroo ammaan tana Itoophiyaan qilleensa hamaa El Niño jedhamuun dhahamtee jirti. Gogiinsi beelii guddaan bisuun keessa dhalachuu danda'a. Dinagdeen baay'ee miidhamuu dandeetti. Kun ammoo qaala'insi jireenya kan ammaan tan jiru. Dinagdee burkutaa jirtuu fi keessattuu waraana jechuun Iraanii fi Ameerikaa jidduutti deemaa jiru kanallee wal qabate rakkoon guddoon dhalachuu dandeettiif waraana gatii kamiiniyyuu hambisuun guddoo barbaachisaadha. Waraan hambisa, waraan dhaabaa, waraanii akka hin taane godha. Eertiraallee wajjin waan qabdanii karaa nagaatiin furadha. Faannollee gamtaalee faannoo ka adda addaa wajjin araara buusuuf nagaa buusuuf carraaqaa jechuu barbaade. Nagaan nama hundaa uummata Amaaraallee nagaa barbaachisa nagaan hin gargaara. Oromiyaa keessa bakka adda addaa waan deemaa jiru kanallee karaa nagaatiin furachuun guddoo barbaachisa. Nagaan rakkoo jirtu cufayyuu furachuun Oromiyaa keessatti nagaan akka dhufu hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Ani hin beeka namoonni gari mootummaan kun nagaa hin jaalatu jechuu dandeettani. Garuu balbalti nagaa yoomillee hin cufamtu karriti araara karri nagaa yeroo hundaayyuu banamuu qabdi jedhee waan ayyaaduu fi karaa Tigraay wajjin rakkoo qabdanii gar nagayaatiin Eertiraa wajjin rakkoo qabdanii gar nagayaatiin faannoo wajjin rakkoo qabdanii karaa nagayaatiin furachuun baay'ee barbaachisaadha. Badii fi barbadiinsa kanaan dura ture sunittu Itoophiyaa deebisuu hin qabdanii biyyi deebisuu hin qabdanii waan jedhu yaada. An kanaaf waraanii yeroo ammaa kana yeroo El Niñoon biyya rukutaa jirtutti yeroo dinagdeen sababa adda addaa ka ji'oopolitiksiitiin raafamaa jirtutti dhugaadha. Dinagdeen Itoophiyaa guddachaa jira. Waan adda addaatiin IMF illee gubbaa riippoortii barreeffama argaa jira. Garuu mootummaan Itoophiyaayyuu waan inni barreessaa jira. Qaala'insi jireenya ammallee ol kahaa akka jiru gatiin akka bu'aa jirtu humni birrii kaawwabitu akka dadhabaa jiru mootummaan dubbachaa jira. Sun qofa osoo hin taane gargaarsi jechuun liqeen IMF fi baankii addunyaa gubbaa argamtu waraanii jalqabeennan sulleen miidhaa guddaattu dur dhaabbachuu sagantaan sulleen gufachuu danda'a. Liqee IMF irraa argatullee dhabuu ni danda'a. Investimentiin biitii hirkisuu barbaaddu piroojeektileen gosa ka biitii addulleen lafirra hirkifachuu yookaan hafuu danda'an. Kanaaf waraan dhaabuun barbaachisaadha. Ammoo yeroo ammaan tana waraan akka jalqaban beekan malee akka dhaaban hin beekan. Waraanii jechuun akka qoosattu barkum lamaatii fi 20 jalqabame hagarraa deemaa jiru waraanii Tigraay. Kanattuu waan hedduu dhalee jechuun waraanii akka karaati. Karaa gaaf deemtu galtu malee gaafa galtu hin beektu. Waraanallee akka itti jalqabdu fakkaata ammoo akka itti dhaabdu yookaan gaafa inni dhaabbate hin beeku. Waraanii jalqabuun hin barbaachisu. Keessattuu biyya jechuun biyyoonni adda addaa harka keessa galfachuu barbaadan. Waraan kan keessatti humna adda addaatu harka galfachuu barbaada. Saawud Arabiyaan harka galfachaa jirti, Imaaraatiin Arabaa harka galfachaa jirti, Suudaan harka galfattee jirti, Misriin harka galfattee jirti. Humni biraan harka galfachuu danda'a. Kanaafuu waraanii jechuun biyyoota adda addaatii fi qaawa banee Itoophiyaa dadhabsuu danda'a. Biyyi sun dadhabsuu danda'a. Hin barbaachisu waraanii kun dhaabbachuu qaba. Ejjannoon kiyyini adda durummaan waraan dhaabu, waraan hambisuu, nagaa buusuu. Mootummaan amma waraan dhaabuu fi nagaa buusuu lubbuu namaatiif bakki kennuu keessatti akka malee dadhabaadha. Kan Oromiyaa keessa garee jirra, Amaaraa keessa garee, Tigraay keessa garee, Itoophiyaa guutuutti wagga 8 wanni garra kana. Haaq sun hin taanetti biitii sun nagaa hin horattu kan jechuu barbaada. Waan daawwatanii hordoftaniif hedduu sin galateeffadha. Nagaatti.